Egaa jechuudha guyyaa har'aa waa'ee sharafaa ilaalchisee baankii irratti jechuudha gaaffii obboleewwan kiyyaa karaa koomentii na gaafachaa turtan akkasumas immoo namoonni hin beekin isinidha galuudhaa dide jechuudha gaaffii keessan kana maraa walitti qabee isinitti himuun barbaadeen jira. Hundi keessanillee viidiyoo hanga dhumaatti yeroo dhaggeeffattan deebii gahaa yookiin immoo quubsaa dhugaa irratti hundaa'e kana mara isinii qabadhee dhufeetiin jira. Maaliif waraqata kotootti gootee baattee dhuftee jechuun ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu waraqanni kun ergaa guddaa qaba warra itti fayyadamu warra itti dhagahuu danda'uuf jechuudha. Asumaanis immoo nagaan dagannee nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo amantaa biraa taatanis immoo nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri har'areef gara maatii kootti dhuftan channel kiyya har'areef dhaggeeffachaa jirtan subscribe share gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa waa'ee keessuma waa'ee sharafaa ilaalchisee yeroo hundumaa akka isin bira ga'u notification oliirra godhadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo obboleewwan na jajjabeessitanii jabaadhu itti nuufuu fi nu fayyadaa jirtaa jettan immoo galatooma asmarraan isiniin jechuun barbaada. Egaa gaaffii ani har'a isinii qabadhee dhufe jechuudha. Birrii keenya yeroo biyya Arabaa kamirrayyuu jechuudha. Kuwait irraa, Joordaan irraa, Beirut irraa, Bahreen irraa, Saudi irraa, Dubai irraa biyya kamirrayyuu yoo ta'e jechuudha. Gaafa gabaan gurraachii fi baankii wal qaqqabe akkasumas immoo warreen haalli mijataa dhabne karaa baankii maallaqa keenya ergannu kaan madaamiin diduu dandeessi kaan immoo beekuyyuu dhiisuu danda'a. Waa'ee black marketiitiyyuu beekuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu maallaqa keenya yeroo erginu akkaawuntii maatii keenya akkasumas lakkoofsa maatii keenya waliin itti kenninamoo akkaawuntii mataa keenyaatti kenninamoo akkamitti ergina kan jettaniif jechuudha. Kana ijoollee baay'eetu na gaggaafate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf sinitti himeetiin jira. Warreen kana jechuudha. Warreen kun tokko lama miti jechuudha. Warreen kun hundumaa an fakkeenyaaf jechuudha. Kana kuma haala kanaatiin jechuudha. Fuuleetiin baachaan jira jechuudha. Maaliif ofii koo argee oduu dhugaarratti hundaa'eetaniin jechuudha. Kanaan isinii ejjechaa jiru. Kanaafuu warreen kanarratti yaalii ani gochaa ture gabaan gurraachi yookiin immoo black marketiin naa milkaa'uu dhabee sinitti himu. Kanaan dura sinitti meera garuu irra caalaa ammallee namoota dhageenye na gaggaafachaa jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu warri madaamiin isinitti dabde gabaa gurraacha isin didde namni ufee isin harkaa fuudhuu hin dandeenye akkasumallee akkaawuntii daldalaarra galchuudhaa hin dandeenye jechuudha. Kallattii yeroo baankii deemtan birrii kan itti isin ergachuu dandeessan fakkeenyaaf gooygiliirra galtanii guyyaa har'aa birrii meeqaan akka oole biyyoota hundasaa sheer gootanii asirra kaawwattanii baankii deemtu. Yeroo baankii deemtanii akkaawuntii maatii keessaniis haa ta'u kan keessaa ta'u lakkoofsa maatii keessaa ta'u kan keessaa ta'u qabattee deemta. Gaafa qabattee deemtee ati isaanitti kennitu indi kun maafi hawaala tahawwiil min Itoophiyaa maafi tahawwiil siin jedhu. Ati kanarra naa galchisiin jettu. Isaan immoo si harkaa fuudhanii maqaatiin xaqaxaqanii si ergu. Maqaa qofa, maqaa guutuu, maqaa abbaartii hanga akaakayyuutti barreeffattee dhaqxa waraqata irratti jechuudha. Waraqata irratti barreeffattee fakkeenyaaf kunoo anamma yeroon ergu jechuu ilaala. Maqaatiinha jechuudha. Asirra akkaawuntiin hin dalagu. Maqaa argitanii ilaala. Maqaatiin gootee kaateetiin mallatteessita. No, umarratti mallattoo kee jechuudha. Kuni mallattoo kooti fakkeenyaaf. Ingiliffaa fi Arabiffaatiin isinii kaa'u malee akkasumallee tahawwiil number. No laala tahawwiil number. Tahawwiil number. Lakkoofsa tahawwiilaati isheen kun jechuudha. Irraan jalaa cetti malee. Kuno kan biraarraa isin argisiisa qola. Lakkoofsa gaafa maatii keessanitti maallaqa ergitan kan isin maatii keessanitti kennitan kunoo lakkoofsittii kana. Lakkoofsa isaan raayit itti naa godhan. Suura isaan kaasa jechuudha fakkeenyaaf.
akkasumas immoo ati gaafa agte baankii gashitu Oromiyaa baankii, Awaash baankii, Nigdi baankii jettee yoo ati geessite isaanitti kennite isaan isa kana sin dhagahan. Isa kam siin jedhu waan isaan siin jedhani Western Union argitanii Western Union jedha. Amma fakkeenyaaf irra siniin godha suuraa tambineelii irra siniin godha jechuudha. Akkasumas maatiin keessan birrii argachuu kan danda'an, birrii fuudhuu kan danda'an fakkeenyaaf kooddii qaba jechuudha. Kooddii isaaniiyyuu itti raayitii siigoo maa taa caa na elekunoo laalaa elekunoo ishee kana laalaa fakkeenyaaf kunoo raayitii itti naa godhanii jiru kunoo ishii kana jechuudha. Badeen raayitii ati lakkoofsa gaafa sii kennan maatiin kee aqanii yoo birriin nun geenye siin jedhanii lakkoofsa kana maatii keetti dawwaltee lakkoofsittii kana isaanii kennita. Baankii warra fayyadamtaniif jechaan jira. Lakkoofsa kana hanga kennitutti maatii keetti hin kennamuufi birriin maatii keef hin kennamu. Lakkoofsa kana maatii keef kennita gaafa akkuma amma nuti akkaawuntii kee irra galee jiraayii birriin jennee yeroo gaafannu eeyyeen jedhu yoo karaa gabaa gurraacha ta'e. Garuu yoo baankii ta'e baankiin lakkoofsa kana sii kenna. Lakkoofsa kana maatii keef kennita. Baankii dhaqanii lakkoofsa kana maqaan akkasirraa kaasee hanga akkasii maqaasaa ID isaa wajjiniin lakkoofsittii kana qabateetu baankii dhaqee birrii keessan baasuu danda'a. Obboleessa keessaa ta'u, obboleettii keessaa ta'u, haadha keessaa ta'u, abbaa keessaa ta'u jechuudha. Akkasumas akkaawuntii irra abadeen hin galu. Maqaatiin malee. Abadeen akkaawuntii irra siif hin galchan. Baankii yoo dhaqxe jechuudha. Maqaa namaatiin galchita. Ankeerra yoo ta'es maqaa keetiin galchite, ati maqaa keetiin yoo galchite homaa faayidaa siin qabu. Kanaafuu obboleessa kee, obboleettii kee, maatii keetti kennuu dandeessa malee warri gabaa gurraachaan fayyadamne martiin keessaniyyuu kan argachuu dandeessa Western Union baankii mootummaa jechuudha. Baankota jiran keessaa baankii 27 oltu jira jechuudha Itoophiyaa keessa. Isaan kun Wagaagin baankii, Oromiyaa baankii, akkasumallee Oromiyaa baankii, Wagaagin baankii, Nigdi baankii yookiin immoo International Bank of Ethiopia kan jedhamu, Gadaa baankii, Awaash baankii warri kan kana, Sinqee baankii akkasuma Amaariffaanis hin jijjiiramiti. Sana filattee hin gashitu. Zim jedhaniit isaan kan mootummaati waan ta'eef kan mootummaatti sii galchu. Yeroo jiru Western Union Western jedhaniitu sii galchuu jechuudha. Kanaaf namoonni akkaawuntii kee warran gashadhaa birriin Itoophiyaa gahee meeqa yoo jettanii sii galuu dhiisuu danda'a. Isaan kan itti jijjiiran amma fakkeenya yoo riyaala fuutee dhaqxe doolaaratti jijjiirama. Doolaaratti jijjiiramee ka'eetu Itoophiyaatti sharafama jechuudha doolaaraan. Biyya Arabaa kamiyyuu jiraatte birrichi doolaaratti jijjiirama. Doolaaratti jijjiiramee ka'eetu birrii Itoophiyaatti si jijjiirama jechuudha. Warri biyya Arabaa jirtan akka kiyyatti akkasidha. Maaliif namoota baay'eef waan galuu dideefidha jechuudha. Ifa sinii gochuuf jedheeni'a. Ani si'a meeqa akkaawuntii naa baasaa jedhee waraqaa wayii sinii baasan jira miti. Akka kaardii wayii sinii babbaasu. Akkasumas immoo STSPN jedhanis sinii baasu hin ejjetu kun. Kanaafuu kan ati galchuu dandeessu baankii irratti maqaa keetii, maqaa maatii keetii tokko. Lammaffaa lakkoofsa kana yoo kennite malee maatiin kee birrii sana baasuu hin danda'an. Sadaffaa tahawwiila kan jedhamu Itoophiyaa hin jiru. Akkasumallee baankii filachuu hin dandeessu jechuudha. Kan baankii kan mootummaati. Darbee immoo birrii isaan sirraa kutanuu birrii meeqa namarraa kutuu akka jettan akka baay'ina birrii keessanii sinirraa kutu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kootti akka ani dura ergetti jechuudha. Yooni birrii biyya kanaa 3,000 ergee birrii meeqa narraa kutu birrii 48 narraa kutu. Taaksii 48 taaksii maalii jedhu tootaal taaksii isaa immoo kuno persentii 5 VAT VAT jedhama persentii 5 sirraa kutata. Persentii 5 taaksii kaffalta jechuudha. Ammoo iddoo tokkotti immoo 1.75 kaffalta. Iddoo tokkotti immoo 35 kaffalta. Walumaa galatti naannoo 40 wayii nan kaffalta. 3,000. Birriin kee immoo jechuudha 3,000 100 taanaan immoo dabilii kanaa kaffalta jechuudha.
sadii irra ol darbe jennaan 3,000 irra ol darbennaan fakkeenya 35 yoo kaffalta taate 70 kaffalta 70 kutta aggeeffaa warri isiniin galle jechuudha. Birriin kee 3,000 ol taanaan 70 sirraa kutu. Birriin kee 3,000 fi 3,000 gadi taanaan 35 yookiin 40 kutu jechuudha. Akka baankichaati jechuudha. Baankiin gosoota baay'eetu jira. Akkasitu isin irraa cita jechuudha. Anaan akkasitu narraa cita. Kana hundaa itti fayyadamaan ture anuma baankiitti. Kan ani iddoo ani hin baasnes jira. Yeroon biyya galee biyyatti dhiisee ufellee ni jira jechuudha. Kanaaf as iddoo lakkoofsichaa fakkeenyaaf ani fuula wanti irra isinii kaa'a jechuudha. Akkaataa isin itti ergitan. Isiniin jechuun barbaada gaaffii keessan kana viidiyoon afaaniin namatti himuu wayya. Kanaafuu walumaa galatti warri baankii itti fayyadamtan akkaawuntii irra galchuu akka hin dandeenye lakkoofsa kana malee akka maatiin keessan fuudhuu hin dandeenye. Isiniin jechuun barbaada maqaa qofa fudhattanii argattu. Bilbila isin hin barbaachisu, akkaawuntii isin hin barbaachisu. Maqaa abbaatii hanga akaakayyuutti. Isinii galeera jedheetii yaada. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya akkasuma gaaffii yoo qabaattan viidiyoo isaa hojjedhee isinitti nan hima. Waanan beekurraa isiniin hin ga'a. Waan hin beekne immoo akkasuma namoota narra beekan baay'ee isaanii jiraachuu danda'u. Warreen carraa kana fayyadam namoonni tokko immoo carraa kana kan hin agarree jiraachuu danda'u. Jalqabuma dhufanii kan gabaa gurraacha fayyadaman jiraachuu ni danda'u. Kanaaf jechuudha warri haaraa akkasuma akka kotaatan akkasittiin jechuun barbaada. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warri viidiyoon koo isinitti tole immoo laayik sheer naa gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Ciao.